Inni ibsegaar gubbaati, jaalata biyyaati, jaatanii raakfinnaati, maddoo deebichaati, mandiya gannaati, janni galgalaati, qaroo ganamaati. Naasolee akka haadhaatiif qaroo akka liiban waa ta'u waa'ee jannaaf jaba Oromoo Booranaa wagga 33 dur galgala karra gurmuu wayyaaneetti duultewe hoteelni gaar Naayiroobii garlitti biiftuu yookiin ilgalchuu galaafat yaatanii alitan duuba irraa yaadannoo isaatiif dookumantarii gabaabduu tokkisanii dhiyeessin. Yaatanii ali namni akka isaatiyyuu hin dhalani. Namni akka isaa hin dhalani. Yaatanii ali nama marraa bisaan jaalatu, nama Booraan cufu jaalatu, namni cufu jaalatu. Irrifadhe waan qabuuf waan gadhiisuu wallaahi akkam callaa jedha. Goobsoo kana garan qubsiisan olla boruu soraafa. Amma inni biyyaayyuu baasee bulchaa lafaa cufu namni cubbaase itti kenneeni gabri guddoo immoo acha dabarse. Ka ganni cuf keessa qaabatoo kan tochuu jirru antanaaf diiram kan harmi jira olaa irreessisa harma kan jira. Yaaballoo dabarse. Tamni achitti gorsitaani hadiyyatti hirmitaani guyyoo kan nama lama nuuna achiin gaanu nama lama yaa goggat hoorani. Beeta buurana baasetti gabayaa miidhaa keessatti nama lama beeta rashan fannisan. Nam gabrijjiis. Kanaaf duub gumiteenna shalaqa jaataniin nam keenya guddaa isan beektani ka gumiin cuf beektu abbaa keenya nama guddoo ili nuu bane barannoot nuu kenne gumiteen ilbane ganna guddaa nu dur deemma ture. Kanaaf duuba dhugaa lubbuu naa gadooti inni diidam kanarra yookaan ganna hedduu ka dabre nu waliin hin jiru. Lubbuun isaa baate akka isan beektani amaan nurra ijjeese nu diiramarraallee waggaa waggaani qaabattoo isa qabna. Maan jennaani abbaa keenni dhabne, jabaa keenni dhabne, bulchaa keenni dhabne. Kanaaf duuba qaabattoo isa waggaa cufa tochuu jirra. Guyyaan har'a guyyaa qaabattoo isaati. Kan inni duri ganna 1992 G7 taaree 2 Naayiroobii hoteelii gaaraa jedhan keessatti amaan nurra ijjeese. Guyyaa sunar maan jennaani nama kan kee qaabachuu malte yoo haani waan inni duri sii ta'e ilinni duri sii bane barannoo duri inni sii kenne sulle cuf qaabachuu malte. Maan jennaan nu jaba dhabne, abbaa keenni dhabne, bulcha dansaa dhabne, tissa dansaa dhabne, qabeetta gosteenna yookaan gos Boorana callaa hin ta'ini gos uumati dur deem ka akka Gabragarrii, ka akka Walloo Wallaggaa, ka akka Konsoo Burjii, ka akka Arsii Jaanjamtuullee cufa inni abbaatti ta'ee laftan keessa duri guddoo nama kan cufi ilbane barannootu nuu kenne guddoo nu dur deeme nu qajeelche barannootu nuu kenne. Kanaaf duuba nu guyyaa irraallee hin deenu qaabattoo isa tochuu jirra gumiteen. Akkasiifu guyyaan har'a guyyaa qaabattoo shalaqa jaatanii aliiti. Waan namni keessatti beeku gaafa suura Oromoo waan namni keessatti beeku waan gaafa beeku waan Oromoo baabe. Inni wadaga hoonam waan rakkoo dhufuu danda'u uummata dura dhaga'u tokkichi waaqii garaafonne uummataatiin dhale. Kanaaf dhalootii am jiru warri daandii isa gubbaa dhufa kan jechuun jaatu faarsa. Burqituu barbaraa hati mirgisa hin guune jaatanii ali kutata dhiira nu keessa jirtan duune. Wujiin kee guddaan suniifee mul'addiidha. Atiin duune nu keessa qabsiida jechuun